Dilbata darbe jechuun sadaasa ja'a bara 2022 loltoonni waraana bilisummaa Oromoo magaalaa Naqamtee seenuun isaanii jiraattonni magaalattii nuti dubbisne nuuf ibsanii turan. Ayyaantu jechuun kan of beeksisan jiraattonni magaalattii tokko ganama sana dilbata ganama haala magaalattii keessatti mul'ate akkas jechuun nu ibsanii turan. Wanta gurguddaatu dhokee uummata keessaas namni sadii rukutameera, obbolaa lamaan mana keessatti rukutamaniiru. Tokko cherchiidhaa toobaatu rukutamteetti beeta kiristaanii keessatti magaalaa keessatti tokkokaa ture baay'ee sodaatee ture uummanni iddoo jijjiiruma ciciisaa jedhanii warri waboo kunis manaa gadi hin ba'iinaa jedhanii uummata dhawwaa turaniiru. Isaan karaa afuriin galanii bakkee jaamaatti argamaniiru, boordiitti argamaniiru, naannoo burqaa jaatootti argamaniiru warri waboo kuni akka kanatti turre egaa baay'ee sodaachisaa ture. Sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin tuqamne ka gaafatan jiraataan magaalaa Naqamtee tokko immoo dilbata magaalattii keessatti haala uumame innaa ibsan akkas jedhan. Ganama naannoo sa'a tokko irraatii eegalee amma guyyaa keessaa naannoo ja'a walakkaatti waraanni bilisummaa Oromoo magaalaa Naqamtee keessa tureera. Rakka Kuusaa Morodaa kaambii naannoo Duwwaa shan jiran irratti tarkaanfii jedhan wantoota siyaasaallee gad rakkisiisee jiraachuu. Innaa isaan dhufanii lixanii humnoonni mootummaa magaalattii keessan turre? Humni waraana Itoophiyaallee turaniiru akkasuma humni addaa naannoo Oromiyaa akkasumas waraanni milishoonni warreen akkas akkasii kan turaniiru. Yaa'us naannoo sa'aatii tokko jalqabee amma sa'aatii torbaatti naannoo amma kana dhukaasa jabaatu ture kaamboota jiran irraanii. Uummata kan miidhame jira waan argitan qabdu. Humna waraanaa cimaatu jira, gurguddaa hamaatu jira. Kana gidduutti wanti odeeffannoon qaqqabee jiru garuu obbolaan lamaan kan rukutamanii jiran naannoo laga xaabii kan jedhamu kan jiraatan jiraattota magaalaa Naqamtee ta'anii mana keessatti illee kan rasaasni argatanii kan asii wareegaman ta'uu isaanii qabatamaadhaan deemnaa jechuudha. Mana keessatu jiraniiti kan isaan dhahaman? Rasaasni manuma keessatti argatanii kan rukutamanii isaan duwwaatoo hin taane namoonni garaagaraas akka jiranii kanneen akka Iyyoob jedhaman Daani'el mucaan jedhamu tokkos akka miidhame kan waqamu. Kabiroo kanaan dubbise ilmi koo keellaadhuma mana jireenyaa koo keessatti rasaasi balali'u na duraa rukutuun du'ee ka jedhan obbo Dureessaa Gurmeessaa ilmi isaanii Daani'el attamiin akka du'e naaf himaniiru. Ganama tofsiitu ture, tofsii garmaleetu ture baay'ee garmaleetu ture mana dhufanneetu madeenu. Kabbanaa inni mooraa keessatti sababan mooraa keessatti biraayeen dhiitiin beekuti. Hoogiboo bira dhabatanii tokko fi manuma keessatti mana keessatti jiru kabbanaa'eera jennee gaafa balbala banan mataa iddootti ni yaadde. Baay'ee rukutame taanaan ijoollee manatti naa eegsisaa ture ofiisaatii mana keessaan baane taa'ee tokko waan ta'eef. Naannoo sa'aatii meeqaatti kan inni rukutame? Naannoo sa'aatii afurii walakkaatti rukutame. Ganama jechuudha. Safarri keessan eessa kan keessan gandi keessan? Duwwaa afuridha. Daani'el mucaa umrii meeqaa ta'a? Waggaa 27 fi 8. Barataadha moo hojii hojjeta? Barataadha. Dhukaasa magaalaa Naqamtee keessatti uumame ka jiraattonni jedhaniin wal qabatee gareen mootummaa shanee ittiin jedhu waraana bilisummaa Oromoo irraa deebii argachuuf dubbii himaa waboo idil addunyaa obbo Odaa Tarbii bilbilaan gaafannee dhugumatti humnoonni keenya magaalaa Naqamtee seenaniiru jedhan. Guyyaa sanaa humni keenya Naqamtee seenanii kaampii waraanaa magaalaa sana keessa jiru adda adda irratti haleellaa gaggeessanii dabalee hidhamtoota siyaasaa masara Kumsa Morodaa keessatti qabamanii turanii achi keessaa baasanii amma nagaa isaanii eegaa jiru. Kanuma dhagaa opereeshinii kaampii waraanaa irratti xiyyeeffatee ture. Kaampii waraanaa adda adda barbadeessineerra hidhattoota sirnichaas kan achi wal guuranii kan nuun dhiyoo kana bakkoota adda adda to'annee jiru kana dhaabsisuu fi karoora baafataa turanii karoora isaanii sana hunda barbadeessinee jirra. Loltoonni sirnichaa hedduuti ajjeefame. Sana booda waraanni sirnichaas bakkoota tokko qabatee mataa'ee warri kaan baqatanii ba'anii garuu nuni magaalaa sana qabachuufis hin turre kan nuni irratti xiyyeeffanne bakkuma waraanni kun wal guuraa ture sana cabsuu barbadeessuu fi hidhamtoota siyaasaa baasu sana lama ergee goone akkuma karoora baafannetti deemnee baane. Akka jiraattonni jedhanitti magaalaa Naqamtee keessatti lola geggeessame sanaan namoonni nagaan lubbuun dhabamee jira.
magaalaa akkas uummati keessatti heddummaate keessatti yeroo lola geggeessitan miidhaa uummatarra ga'uu danda'u maaliif ilaalcha keessan galchine innaa haalli akkasii uumamu uummataaf eeggannoo akkamii gootu jennee gaaffii gaafanneefis obbo Odaan akkana jechuun deebii nuu kennan. Kanarratti wanta lamatti hubatamuu qaba. Inni Naqqamtee kan rakkina uume waraanni sirnichaa fooqii irra dhadhaabatee snaayiperiitiin nama argaa ture irratti dhukaasaa ture. Sana gidduutti namni nagaa kan amma mirkanaa'ee jiru 6 ajjeefamee Naqqamteetti. Sunigaa ilaalchuma sirnichi uummata nagaa qabu argisiisa malee sun akka keenya keessa jiru garuu kan akka keenya keessa jiru uummata yeroo adda addatti ibsanii baafna. Maal jennaa yommuu dhukaasni bakka keessanitti jalqabu of eeggannoon keessanii waan nuufi priority guddaa waan ta'eef mana akka hin baane mana keessas yommuu ta'u gajjadhee akka eeggatu maaliif lola gidduutti bakka dhukaasni itti gaggeeffamu yeroo hunda akka karoorfamutti ta'u dhiisuu mala ta'eef uummatni of eeggannoo akka godhu yeroo adda adda ibsan kenninas nuunis yommuu magaalaa tokko seenu karoora baafnu hanga dandeenye keenya bakka namoonni jiraatanirraa fagaachuu yaallaa garuu haalli waraanaa yeroo baay'ee akka barbaaddutti siif hin ta'u waan ta'eef uummannis karaa isaatiin of eeggannoo guddaa gochuu qaba. Hordoftoota keenya dhukaasa magaalaa Naqamtee keessatti uumameef waraanni bilisummaa Oromoo Naqamtee seenuusaa ilaalchisee mootummaa biraa deebii argachuuf gara kantiibaa magaalaa Naqamtee gara itti gaafatamaa bulchiinsa nageenya Wallaggaa Bahaa itti gaafatamaaf ittaanaa bulchaa nageenya Oromiyaaf gara ministeera deettaa koominikeeshinii mootummaa federaalaa akkasumas kanneen biroo guyyoota 2 deddeebinee yaalleyyuu deebii argachuu hin dandeenye gara fuula duraatti deebii yoo argan kan dhiyeessinu ta'a.